Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa amma isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kana kanneen dhaggeeffattan maqaa Gooftaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaati bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii, Ameen. Gooftaan keenyaa Fayyisaan keenyaa yeroo hundumaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti kan nu eegu, kan nu tiksu, kan nu geggeessu, amma isaatti kanaan nu ga'ee isaatti kanattis qulqulluu kan ta'e sagalee isaa akka dhaggeeffannuudhaaf walitti qabee nuuf eeyyamee kan nu jiraachisee qulqulluu kan ta'e maqaan isaa afaan ergamootaadhaan kan galateeffamu. Nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa yeroo hundumaa waa'ee cubbuu keenyaadhaaf kan nuuf kadhattu haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii qulqulloota ergamoota Waaqayyoo, qulqulloota abbootii keenyaa, qulqulloota harmoolii keenya hundumaa Waaqayyoo kan isaan kabajee, Waaqayyoo ulfina kan isaaniif kennee, Waaqayyoodhaaf kan amanaman nutis ni jaallannaa, ni kabajnaa, ulfinni isaaniif ni ta'a, galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo barumsa keenya dubbii amantaa kan jedhuun jechuudha. Yeroo darbe boqonnaa afuraffaa waa'ee dubbii Sillaasee yookiin icciitii Sillaasee kan jedhu xumuruun keenya ni yaadatama. Keessumattuu kutaa xumuraa keessatti maalummaa hafuura qulqulluu qofaatti ilaaluun keenya ni yaadatama. Walumaa galatti egaa waaqni keenya amala isaa amman beekuu dadhabnu iyyuu inni amma nuuf ibsetti jechuudha. Tokkummaadhaa fi sadummaa isaa haala yeroo darbeedhaan ilaalleera jechuudha. Amma immoo kutaa kanarraa kaasnee kan itti fufnu boqonnaa shanaffaa icciita foonummaa kan ta'u jechaadha. Icciita foonummaa yookiin immoo gi'iiziin isaa negera siggaawwee kan jennu jechuudha. Sana barannaa jechuudha. Icciitiin kun icciitiiwwan shanan keessaa icciitiin lammaffaa akka ta'e kutaa darbee yeroowwan seensa isaa barannu kaasneerra jechuudha. Egaan boqonnaa kanaan mata dureewwan xixiqqoo kanneen armaan gadii barachuudhaaf yaalla. Kan jalqabaa hiikkaa isaadha. Hiikkaa icciita foonummaa. Kan lammaffaa immoo uumamaaf kabaja dhala namaa ni baranna. Kan sadaffaa immoo kufaatii dhala namaadhaaf abdiiwwan isaaf kennaman ni baranna. Kan afuraffaa icciitii foonummaaf dubbii fayyinaa walitti qabnee ni ilaalla. Kan itti aanu immoo dhaloota lamaan ilma Waaqayyoo. Egaan ilmi Waaqayyoo Gooftaa keenyaaf Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Dhaloota lama qaba. Isaan kana kaasuudhaaf ni yaalla, ni baranna. Itti aanu immoo fakkeenyota icciita foonummaa kanneen jedhan icciita foonummaa akkamitti hubachuu dandeenya, icciita tawaayidoo jechuu dandeenya. Akkamitti hubachuu dandeenya haala salphaatiin kan jedhu ni baranna. Itti aanu immoo eenyummaa Iyyasuus Kiristoos Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos erga foon uffatee booda eenyummaa isaa maalummaa isaa ni ilaalla. Kan xumuraa immoo kaayyoowwanii fi sababoota barumsoota Gooftaa keenyaa wangeelatti kanneen barreeffamanii jiranii kan jedhu ni ilaalla. Isaan kana dhagaa gaggabaabinaan ilaaluudhaaf kan yaallu jechuudha barumsa kanaan. Hiikkaa isaarraatu haa kaanuuti. Egaan barumsi kun waa'ee Waaqayyoo kan itti barannudha. Kan jalqabaa Waaqayyo tokkummaadhaaf sadummaa isaa amma akkasumas tokkummaan isaa kamii sadummaan isaa kam kan jedhu barreerra. Barumsi kun immoo negera siggaawwee yookiin immoo dubbiin foonummaa kun icciitii foonummaa kun qaamota sadan Sillaasee jennee kan baranne keessaa qaama lammaffaa ilmi Waaqayyoo dhala namaa fayyisuudhaaf jecha foon keenyarraa foon lubbuu keenyarraa lubbuu fudhatee nama ta'ee mul'achuu isaa kan itti barannudha. Egaa icciita foonummaa jechuun jecha afaan Oromoodha. Foon jechuun foon ta'uu yookiin nama ta'uu jechuudha. Foon uffachuu jechuudha. Bakka tokkotti icciita foonummaa gaafa jennu immoo icciitiitti Gooftaan keenyaaf Fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos jalqaba Waaqa ta'ee samiirra kan ture jechuudha. Qaama namaarraa fooniif lubbuu fudhatee foon keenya uffatee mul'achuusaa kan itti barannu jechuudha. Kan itti barannu jechuudha. Kun immoo akkuma keenya irraa kan yeruma dhalatu kan argame osoo hin taane dursee kan ture Waaqni kun immoo akkamitti foon keenya uffachuu danda'e
kan jedhu icciitii yookiin wanta bira ga'uu hin dandeenye waan ta'eedhaaf icciitii jennee haala kanaan barumsaa icciita foonummaa jechuudhaan kan barumsaa jechuudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 1:14 gaafa dubbisnu maal jedhaa icciita foonummaa kan yeroo ibsu jechis foon uffatee nurra bule jechuudhaan dubbata. Jechichi kamidhaa jalqaba boqonnaa 1:1 gaafa kaasnu jalqaba jechinii tureedha. Jechi sunis waaqayyo bira ture. Jechichis maal ture? Waaqayyo ture jechuudhaan waa'ee jechichaa kaaseera. Jechichi ilma waaqayyoodha. Erga sanaati jechichi kun immoo lakkoofsa 14 gaafa dubbisnu foon uffatee yookiin foon ta'ee erga sanaa nurras ni bule jechuudhaan kaaseera jechuudha. Kun maalidhaa? Haala mana kiristaanaa keenyatti akkamitti jechi waaqayyoo foon uffachuu danda'e kan jedhu bira ga'uu kan hin danda'amne akkamitti jennee qo'achuu wanta hin dandeenyeedhaaf maal jennaa? Icciitii jennee bira dabarraachaadha. Yeroo hundumaa kadhannaa keenya irrattis illee ni yaadattu. Hundi amantaa irratti waa'ee keenyaaf waa'ee fayyina keenyaadhaaf samiirraa kan bu'ee icciitii hafuura qulqulluutiin qulqulleettii dubroo maariyaamirraas nama kan ta'e jennee akkuma dubbannu jechuudha. Waa'ee keenyaaf jecha samiirraa gadi bu'ee icciitii hafuura qulqulluutiin maal ta'e dubroo maariyaamirraa foon uffatee jennee kaasnachaadha. Kanaafuu kun barumsi kun nama ta'uu gooftaa keenyaa kan itti barannu akkasumas immoo icciitiin kun immoo barumsi kun immoo icciita kan bira ga'amuu hin dandeenye akkamitti ta'e kan jedhamuuf hin dandeenyedha jechuudha. Kan itti aanu uumama dhala namaa kan jedhu kan ilaaluudha. Uumama dhala namaadhaaf kabaja isaaf kenname uumamaaf kabaja dhala namaa jennee ni ilaalla. Egaan waa'ee uumama namaa boqonnaa darban keessatti yeroo sirna uumamaa kaasnu walakkaasaa kaasuudhaaf yaalleerra. Baay'oolii immoo asitti akka barannu kaasneerra. Achitti sirna uumamaa qofaadha. Asitti garuu dhalli namaa akkamitti uumame erga kanaa booda bakka kamii kaawwame akkamitti immoo dogongoruu danda'e akkamitti kufee deebi'ees akkamitti fayyuudhaaf kan danda'e kan jedhu barumsa dubbii foonummaa wajjirraa wanta wal qabatuuf asittidha kan barannu jechuudha. Egaan nama kan jedhu yoo darbe akkuma kaasne jecha giiziidhaan seb kan jedhurraa kan dhufedha. Hiikni isaa torba jechuudha. Torba jechuun immoo amaloota torba wanta qabuufidha. Amaloonni torban kun isaan kamidha? Amaloota foonii arfaniif amaloota lubbuu sadanirraa kan argame ta'uu isaarraa kan ka'e nama jedhamuu danda'eera. Amaloonni lubbuu foonii egaa lafa jenneerraa, bishaan jenneerraa, ibidda, qilleensa jennee yeroo darbe baranneerraa. Kan hafan sadan immoo amaloota lubbuuti. Isaan immoo jiraattummaa bara baraa yeroo hundumaa jechuudha. Dubbachuu nebaabit kan jedhu jechaadha. Lebbaawwinnet laphee yaaduu amaloonni kun sadan immoo amaloota lubbuuti. Kun sadan bakka tokko lamaan isaanii jechuudha. Amaloonni torban kun bakka tokkotti yeroo dhufan maal ta'u nama argamsiisu jechuudha. Amaloonni foonii afur, amaloonni lubbuu immoo sadii. Isaan kun nama argamsiisu jechaadha. Egaan waaqayyoo haala kanaatiin nama harka isaatiin qaqqabee uumee amala kana hundumaarraa uumee amalummaa fooniitiin bineensota yookiin immoo bineeldota fakkaata. Amala lubbuutiin immoo eenyu fakkaata? Ergamoota samii fakkaata. Kana jalqaba yeroo barannu kaasneerra. Haala kanaatiin waaqayyo giddu galeessummaatti warreen samiirraa gad warreen lafaarraas ol kaasee gidduutti nama uumeera. Warreen lafaachuun kun bineensota olitti bineensonni amaloota foonii afur qofa qabu. Amaloota lubbuun qabanii kanneen warreen samii kan jedhaman immoo ergamoota waaqayyo isaan immoo amaloota lubbuu malee amaloota fooniin qabanii. Nama garuu kana lamaan gidduuttidha waaqayyo kan uume. Harka isaatiidha kan inni uumes. Harka isaatiin uumee maal taasise? Kabaja kana hundumaatiin erga uumee booda Addaam jechuudhaan nama kana uumee waameera. Addaam yaa'u waaqayyo kan uume namadha. Nama uume gaafa jennu immoo maqaan Addaam jedhu namichaaf kan moggaa ta'u malee namichi garuu saala dhiira qofa kan ta'e sana jechuu keenya miti. Dubartittiin Hewaan eessa jirti? Cinaacha isaa keessa jirti jechaadha. Tokko walumaa galatti kan uumame nama. Namoonni kun immoo saala lama kan qaban nama dhiiraaf dubara jechuudha kan uumamanii. Yeroo sanaaf garuu dubartittiin uumamtee suma jirtu cinaacha keessa jirti. Baatee hin mul'anne ta'eyyuu garuu uumamtee jirti. Haala kanaatiin Addaam jechuudhaan uume. Addaam jechuun baay'ee bareedaa kan itti hanqate kan hin jirre jechuudha. Wub melkaam jechuu jechuudha. Haala kanaatiidha. Lafarraadha Addaam kan uumame kana yeroo darbe kaasneerra. Addaam egaa uumama isaatiinis akkasumas immoo kaayyoo uumameef illee gaafa laallu
bineensota warreen biyya lafaa hundumaarraati addatti kan ilaalamudha. Waaqayyo uumamtoota warreen kaan yeroo uumu akkasumatti haa ta'u jechuudhaan uume. Nama garuu akkamitti uume? Harka isaatiin hojjechuudhaan biyyeerraa uume jechaadha. Seera uumamaa boqonnaa 2:7 yeroo ilaallu Waaqayyos nama lafarraati biyyoo lafarraa hojjete karaa funyaansaas hafuura jireenyaa itti baafachuudhaan lubbuu jiraattu taate akka ta'e akka inni ta'u taasise bara baraaf jiraachuu kan danda'u akka inni ta'u isa taasise jechuudhaan kitaabni qulqulluun keenya dhugaa ba'a. Egaan hafuura jiraattummaa kana kan qabuudhaan nama qofadha jechuudha. Haala kanaan egaa Waaqayyo nama kan uume. Kitaabni qulqulluun nama haala kanaatiin uume maal jedhaa? Waaqayyo nama bifaa fi fakkeenya isaatiin uume jechuudhaan kaasa. Bifaa fakkeenya Waaqayyootiin uumame namni. Seera uumamaa boqonnaa 1:26 dubbistan kottaa nama akka bifaa fakkeenya keenyaatti haa uumnu jechuudhaan Sillaaseen dubbateera. Boqonnaa 2:7 gaafa ilaallu immoo Waaqayyos nama akka bifa isaatti uumedha. Agartanii kan jalqabaa maal jedhaa? Akka bifaa fakkeenya keenyaatti haa uumnu jedhee achuma 27 gaafa dubbisnu immoo Waaqayyos nama akka bifa keenyaatti akka bifa isaatti uume jedha. Eessa dhaqe fakkeenyi isaa immoo? Kan dubbate bifa fakkeenyadha garuu namni kan uumame bifa Waaqayyoonidha jedha. Kun egaa sirriitti ilaalamuu kan qabudha. Callisneetuma kan bira dabalu osoo hin taane bifa Waaqayyoodhaaf fakkeenya Waaqayyoo kanneen jedhaman kana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Abbootonni keenyas wanta baay'ee barreessaniiru asirratti bifa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Fakkeenya Waaqayyoo jechuun maal jechuudha kan jedhu jechuudha. Bifa Waaqayyoo jechuun mee isaan kan lamaan ilaallu bifa Waaqayyoo fakkeenya Waaqayyoo ilaalla. Bifa Waaqayyoo jechuun wanta baay'ee of keessatti kan hammatedha. Bifa Waaqayyoo namni bifa Waaqayyoo qaba gaafa jennu qajeelummaa, qulqullummaa, gaarummaa akkasumas deegginnet yeroo hundumaa wanta gaarii raawwachuu, dhugummaa, bulchuu, aangoo bulchummaa jechuudha. Waaqayyoo bulchaa bara baraadha. Dhalli namaas immoo uumamtoota kan akka bulchuuf isaaf kennameera. Kan hin duune bara baraaf kan jiraatu abbaa dhugaa, beekumsa beekaa akka ta'u, fedhii bilisaa natsaannet bilisa kan ta'e ta'uusaa kana hundumaatiin namni maal qabaa? Bifa Waaqayyoo qabaa jenna. Isaan amma tarreessine kun bifa Waaqayyoo kan Waaqayyoo qofa kan dubbatamanidha. Waaqayyoo nama uumuu isaatiin garuu maal taasiseera? Kana hundumaa namaaf kenneera jechuudha. Kana egaa namni hundumtuu nama ta'uusaa qofaaf bifa Waaqayyoo kana ni qaba. Namni nama ta'uusaa qofaaf maal qaba? Bifa Waaqayyoo kanneen jedhaman kana hundumaa ni qaba jechuudha. Bulchaa ta'uusaa kana ni qaba, dhugummaa ni qaba, deegginnet wanta gaarii raawwachuudhaaf potenshaala yookiin dandeettii keessa isaatii ni qaba. Qiddisinaa qulqullummaa gaafa jennu qulqullummaa namni qulqulluu jechuu keenya osoo hin taane dandeettii qulqulluu ta'uu ni qabaadha. Dandeettii kana ni qaba. Garuu nama ta'uusaadhaaf namni bulchaadha. Uumama hundumaa ni bulcha. Abbaa dhugaadha. Dhugummaa ta'uu ni danda'a. Kun walumaa galatti fakkeenya Waaqayyoo bifa Waaqayyoo kanneen jedhamanii Waaqayyoo akkasumatti nama hundumaadhaaf kan laate jechaadha. Yeroo kamiyyuu nama ta'uu keenya qofaaf kanneen qabaannu maal jedhamu? Bifa Waaqayyoo jedhamu. Warreen kaan immoo fakkeenya Waaqayyooti. Fakkeenya Waaqayyoo kana immoo Waaqayyoo gochuu akka dandeenyuudhaaf nu keessa kan kaa'e namni achi keessaa baasee gaafa raawwatu kan argatu jechuudha. Fakkeenyaaf qulqullummaa fudhannee qulqullummaan fakkeenya Waaqayyooti. Qulqullummaa kana amma gaafa kaasnu namni qabsuuree wantoota baay'ee raawwate kan inni argatu jechuudha. Garuu dandeettii sana immoo Waaqayyo isaaf laateera. Namni dandeettii qulqulluu ta'uu eenyutu laate? Waaqayyooti laate. Qulqulluu ta'uu garuu kan danda'u ofuma isaadha. Wanta raawwatuun jechuudha. Jireenya kiristaanummaa isaatiin amantaa dhugaatiin hojii gaarummaa kiristaanumaatiin gaafa deddeebi'u maal ta'uu danda'a? Fakkeenya Waaqayyoo kan jedhame kana argachuu danda'a jechaadha. Yeroo hundumaa fedha namaatti kan hundaa'edha inni kun. የእግዚአብሔር ምሳሌ fakkeenya Waaqayyoo kan jedhame kun fedha namaa irratti kan hundaa'e malee namni nama ta'uusaa qofaaf kan inni qabu miti. Namni kan akka qajeelummaa fa'aa fudhannee qulqullummaa fa'aa yoo fudhanne kun kana ta'uusaa dandeettii isaa ni qaba namni dandeettii kanaa ni qaba.
garuu dandeettii kana baaseetti fayyadamee qajeelummaadhaan jiraatee uumaa isaa gammachiisee yeroo isaan kan argatu immoo fakkeenya waaqayyoo ni argatee jedhama. Abbaan keenya qulqullichi Gorgoriyoos inni nuusis sirriitti barsiiseera ibsee maal jedhaa ሁሉም ሰው እንደ እግዚአብሔር መልክ ተፈጥሯል namni hundumtuu akka bifa waaqayyootti uumameera akka fakkeenya waaqayyoo ta'uu garuu kan kenname inni mataa isaatii jaalala waaqayyoof qaburraa akkasumas immoo fedha bilisaa qabuun fayyadamee kan inni argatudha jechuudhaan dubbata kanatti fayyadamuudhaan fakkeenya waaqayyoo argachuu danda'a bifti waaqayyoo kun akkasumatti tola hundumaaf nama hundumaadhaaf kennameera nama hundumaaf bifti waaqayyoo tola nama hundumaadhaaf kenname sana baasnetti fayyadamnee kan nuti argannu immoo maal jedhama fakkeenya waaqayyoo jedhama fakkeenyaaf qulqulloota abboota keenyaa fudhannu abboonni keenya waaqayyoon gammachiisuudhaan qajeelummaadhaan jiraataniiru qajeelummaa kana qajeelaa akka isaan ta'uu danda'an qulqulluu ta'uu akka isaan kan danda'aniidhaaf dandeettii keessa kan kaa'eenyudha waaqayyoodha dandeettii kana baasanitti fayyadamanii gaafa isaan qajeelummaadhaaf qulqullummaa argatan immoo maal argatan jedhama fakkeenya waaqayyoo argatan jechuudha kanaafuu qulqullummaadha fakkeenyi waaqayyoo qulqullummaa qajeelummaa kanneen jedhaman kun fakkeenya waaqayyooti bifa waaqayyoo kanneen jedhaman immoo kun bulchaa ta'u namni beekaa bulchaa ta'u jiraataa bara baraa ta'u namni akka fedhe ta'u qajeelaas haa ta'u hamaas haa ta'u garuu maal jiraataa bara baraadha lubbuusaa lubbuu bara baraan jiraatudha akkuma kanas geejinnet alለው geejinnet aangoo bulchuu ni qaba uumamtoota biraa bulchuu ni danda'a jechuudha akkasumas kan hin duunedha kan hin duune isaan kun bifa waaqayyoo jedhamu fakkeenyi waaqayyoo garuu qajeelummaadhaaf qulqullummaa jennee qabannaa jechuudha kana dhagaa bifaa fi fakkeenya waaqayyoo kan jedhame kanaafuu namni kan uumame fakkeenya bifa waaqayyoo namni hundumtuu ni qaba namni hundumtuu bulchaadha bulchaa bara ta'uu danda'a bulchaadha uumama hundumaa kana ni bulchaa namni hundumtuu jiraataa bara baraati namni hundumtuu kan hin duunedha namni hundumtuu fedha bilisummaa qaba netsaannet fedha bilisummaa kunis bifa waaqayyoodha waaqayyoo amalummaa isaatiin bilisadha namnis immoo akkuma kanaan bilisaan uumameera fedhii bilisaa kana ni qabaachuudha fakkeenyi waaqayyoo immoo qajeelummaa fi qulqullummaa isaan kan hundumaa namni gaafa argatu fakkeenya waaqayyoo bira ga'ee jedhama egaan waaqayyoo haala kanaatiin bifa fakkeenya isaa nama uume kana bakka uumamtoota warreen biraa duukarra osoo hin taane addatteessa kaa'ee ganata keessa kaa'uudhaan gannatni immoo samii kanaa gaditti lafa kanaa olitti immoo kan jirtu jechuudha yeroo beekamu baranne achi keessaa isa kaa'ee sirna uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 28 akkasumas boqonnaa 2 lakkoofsa 4 yoo ilaalle ni arganna jechuudha waaqayyoo achi keessaa isa kaa'uudhaan akka inni jiraatu isa taasiseera jechuudha. Egaan namni haala kanaatiin gannata gagalee booda waggoota achi keessaa ajaja waaqayyoo eegee akka inni jiraatuudhaaf waaqayyoo maal taasise ajaja tokko isaaf laate abboommii jechuudha. Kana nyaatiin jechuudhaan wantoota baay'ee akka nyaatuudhaaf isaaf laateera kana garuu hin nyaatiin jechuudhaan ajajee achi keessa isa kaa'echaadha kana booda addaam abboommii waaqayyoo fudhatee abboommii waaqayyoo eeguudhaan jiraachuu jalqabe jechuudha. Erga kanaa booda garuu yeroo muraasaa booda wanta biraan uumeera. Egaan waaqayyo jalqaba abboommii kenneeraaf himee abboommii kana maaliif kenne kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Waaqayyo addaamiif abboommii maaliif laate? Haala kanaatiin uumee kabajee kana hundumaa taasisee fi akka inni addaan balleessu ni beeka. Maaliif abboommii kana laachuun kan barbaachiseef? Kan jedhu ilaalamuun barbaachisaadha. Dhuguma waaqayyo addaamiin miidhuudhaaf kan kana laate jennee gaafa laallu miti. Akkas miti namoonni baay'een addaamiin miidhuudhaaf waaqayyo kana abboommii kana isaaf laate jechuudhaan dubbatu miti garuu waaqayyo abboommii kana kan isaaf laate addaamiif akka miidhu kan taane jalqabuma waaqayyo kan inni addaamiif taasiseera laaluun ni danda'ama. Addaamiif waaqayyo wanta baay'ee raawwateera miti wanta baay'ee uumama hundumaarraa addatti isa uumeera gannata keessa isa jiraachiseera ergamoonni akka isaaf ajajaman taasiseera bifa waaqayyo kan jedhamuudhaaf danda'e ta'eera. Kana hundumaa waaqayyo isaaf godhee addaamiin deebisee miidhuuf immoo kana kan laateef miti. Keessumattuu abboonni keenya sababoota 4 kaa'aniiru. Sababoota kana arfan gaggabaabsinee kaasuudhaaf yaalla.
waaqayyo abboommii kana kan laate addaam imiin fayyaduufidha. Kan jalqabaa waaqayyo abboommii kana kan isaaf laateef addaam jaalala waaqayyoodhaaf qabu akka inni ibsuufidha. Amma waaqayyo addaamiif jaalala qabu haala kanaatiin ibseera. Kana hundumaa isaaf taasisuudhaan ibseera. Kana booda immoo namni jaalala waaqayyo isaaf qabu kana innis immoo waaqa isaadhaaf jaalala qabu kana ibsuu qaba. Jaalala kana ibsuudhaaf immoo waaqayyo fedha bilisaa tokko isaaf uumuu qaba. Haala kamiitiin akka inni ibsuu danda'u. Kun immoo maallaa abboommii kennuudha. Abboommii kana yoo eege maal taasisa jechaadha? Waaqayyootiin jaallate jechaadha. Jaalala waaqayyoof qabu jechaadha. Yoo na jaallattan abboommii koo eegaa kan jedhu jedhamte wangeela Yohaannis irratti. Kanaaf gooftaan keenya maal taasise? Abboommii kana isaaf laate jechaadha. Kanaan carraa kanaan maalumee fi akka inni fayyadamee waaqayyoon jaallachuu akka inni ibsuudhaaf carraa laateef malee waaqayyo addaamin miidhuudhaaf hin laanne. Kan lammaffaa immoo addaam uumama ta'uusaa yeroo hundumaa akka inni hin irraanfanneefidha. Kun seerri kun gidduu waaqayyoof namaa jiraachuushee yeroo hundumaa isaa ol uumaa kan ta'e waaqayyo jiraachuusaa akka inni yaadatuudhaaf waaqayyo maal taasise? Seera kana laatechaadha. Maaliif seera kan laatu isaa ol namichaa ol kan jiru waan ta'eef namichaa ol kan jiru immoo waaqayyoodha. Kanaaf inni uumama ta'uusaa uumaan isaa jiraachuus immoo akka inni beekuudhaafidha. Kan sadaffaa immoo addaam fedhii bilisaas akka inni beekuufidha. Addaam amma haala kanaatiin nama uumamedha. Fedhii bilisaa dirqamaan ganata keessa kan teesse miti. Boodas immoo dirqamaan mootummaa waaqayyoo kan galtu miti. Fedhii bilisaa qabdaa akkuma ergamootaa fedhii bilisaa wanta qabduudha. Fedhii bilisaa keessatti fayyadami kan jedhu waaqayyo isa hubachiisuudhaaf kana laata. Kun immoo kana eegi gaafa jedhu waaqayyo dirqama abboommii kana eeguu qabdan jenne. Mukatti kana hin nyaatiin yoo kana nyaatte du'a duuta jechuudhaan itti hime. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo nyaatte jechuun harka kee keessa jira lamaan isaa jechuudha. Fedhii ni qabdaa, mirga ni qabdaa. Yoo barbaadde nyaachuu dandeessaa, yoo barbaadde immoo dhiisuu dandeessaadha. Kanaafuu natsaannet yookiin immoo bilisummaa fedhii bilisaa addaam akka inni qabu ibsuudhaaf jedheetu isaaf laatechaadha. Kan biraan kan xumuraan immoo namni uumama kabajamaa ta'uusaadhaaf waaqayyo immoo kan isa amanu ta'uusaa ibsuufidha waaqayyo kan kana taasiseef. Tokko kabaja namaa namni kabaja amma kanaatti deebi'ee immoo waaqayyo bakka kanatti amma kanaatti amanamaa ta'uusaa ibsuufidha. Kun akkamittidha? Namni yeroo irraa adiraa kan laatu eenyuttidha? Nama baay'ee kabajutti, nama amanamaa ta'etti. Adiraa namni laadhatu miti adiraa kana egaa naaf eegi jedhee namni kan itti kennu nama akkasumatti inni amanamnetti miti nama amanuttidha. Nama kabajuttidha. Waaqayyos abboommii kana eegi jedhee kan itti laate nama amma kanaatti kabaje gartanii kabaja amma kanaarra nama kaa'e seera koo abboommii koo naaf eeguu danda'a jedheetu waaqayyo itti laate jechuudha. Kan biraan immoo abboommii kana fuudhee akka inni eeguudhaaf waaqayyoodhaaf akka inni isaaf eeguu kabajamaa waaqayyo biratti amanamaa ta'uusaa akka inni beekuufidha. Waaqayyo amma kanaatti nama akka inni amane akka beekuudhaaf waaqayyo abboommii kana isaaf laatee jechuudha. Haala kanaatiin waaqayyo namaaf abboommii kana laachuunsaa nama fayyaduufidha malee nama miidhuudhaaf miti jechuudha. Sababoonni arfan abboonni keenya kaan isaan kanadha. Kutaa nutti egaa uumama nama gannata keessatti kan jedhurraa kaasnee erga sanaa kufaatii isaa itti fufnee kan baratu ta'a. Har'aaf sa'aatiin keenya deemeera asumarratti nu haa ga'u. Abbaan sagalichaa waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaa nuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.